jireenyi keenya kan nuti jiraannu akka duula waraanaati. Osoo addaan hin kutin yeruma hundaa waan sirriitti haala ajaa'ibaa ta'een kan keessa deemnudha. Wantoota nutti dhufan fuuldura dhaabbanni ofirraa ittisna. Jireenyi kan akkasiiti. Maarree jireenyi kun akkuma gosa lolaa dheeraa fi kan namoota hundaa adda addadha. Namoonni kunniin akka loltuutti haala dammaqina qabuutiin waan ajajamanii hunda hojjechuu qabu. Bakka gadi aanaa tokko yeroo gabaabaaf osoo hin taane umrii guutuudhaaf iddoo wayii irratti dhaabbattee tajaajila gochuu qabda. Kuni jireenya namoota hundaati. Kana beekuun immoo isinirraa waan eeggamu tokkodha. Jireenya keessan jireenya jiraattan kan ittiin salphisuu dandeessan keessa kana hubachuudhaanire. Barreessaan Robert Greene jedhamu kan kitaaba Power jedhamuun beekamu yeroo baay'ee dubbii isaa keessatti fi kitaaba isaa irrattis akkuma waraana keessatti jireenya keessattis dubbii jettu mammaaksa jettu kana dubbachuu baay'isa. Jireenyi keenya jireenyi nuti jiraannu jechaanis ta'e fakkeenyaan lola waan ta'eef jechama mammaaksa sirriitti nu ibsuu danda'u keessa isa tokkodha kun. Maarree akka namaatti kan nuti qabsoofnu pilaaneetii lafa nuti jiraachuu keenyaaf jiraachuu dhabuu keenyaaf dantaa hin qabne dhimma hin qabne irratti qabsaa'aa jirra. Dabalataanis wantoota lubbuu qaban uumaman keessaa kan jiraachuuf qabsaa'an keessa namni isa tokkodha. Qaamni keenyas baakteeriyaalee adda addaarraa of ittisuuf ofirraa tiksuuf qabsoo mataa isaanii gaggeessa. Maarree dubbii dheeressuuf osoo hin taane jiraachuun yookiin jiruun keenya faayit gochuudha. Yeroo hunda akka nama lolaaf qophaa'eeti. Ganama gaafa lafaa ol kaanu biyyi nuti itti baanu lolaafidha. Jiruun keessan sakandiinsaa tokkoon isaa kan faayit gochuu qabdanidha. Har'a galma keessaniif qabsooftu. Wanta badaatti si ergan fedhii kee kana hunda irratti qabsoofta. Nama ta'uuf barbaadu nama kanan ta'a jettee goolii kaawwatteef qabsoofta. Maarree wanti beekuun isin barbaachisu qabsaa'uudhaaf iddoo barbaaddan sana gahuudhaaf furtuulee kanniin fayyadamuun keessa baay'isee isin barbaachisa. Tokkoffaan naamusa yookiin disipiliinii qabaachuu qabdu. Lammaffaan jabina qabaachuu qabdu. Fortitude. Sadaffaan ija jabaachuu qabdu. Jiruun keessan salphaa miti. Ija jabaachuu isin barbaachisa. Ifa ta'uu clear mindii kan wantootaatiin distract ta'uu hin dandeenye ta'uu qabda. Itti aansuun immoo aarsaa kaffaluu qabda. Lola keessatti kan ati immoo mo'amuu dandeessu wantoota kanniin keessa yoo jiraattedha. Inni tokkoffaan sodaa keeti. Lammaffaan gurmaa'ina dhabuu keeti. Sadaffaan garmalee ofitti amanamummaa yoo qabda ta'edha. Inni itti aanu dadhabbina kufiinsa keetiif itti gaafatamummaa kan fudhatu suma dadhabbina keetiif jechuudha. Inni dhumaa immoo ofittummaadha, of jaalachuudha. Maarree kabajamtoota daawwattoota sagalee kitaaba akkuma waraana keessatti ta'u amaloonni kunniin guyyaa keessatti wantoota dhimma itti baachuu qabdanidha. Wantoota jiruu keessan keessatti sirreessuu qabdanidha. Qophii itti aanuutiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa isin jaalanna. Horaa bulaa.